waan wayyamtaniif yeroo kana waan nu laattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa waan har'a biyyi keenya keessa jirtu sadarkaa inni irra jiru walumatti hammachaa jiramoo fooyya'aa jiramoo bakkuma dhaabatee jiramoo eessa jira jenneetuma wal hubachiisuudhaatiif malee martiyyuu quba qabna. Egaa karaa siyaasaas karaa dinagdees kufiinsa guddaa keessa jirra, karaa dippiloomaasiis addunyaan haga sagalee nu dhorgattutti haga waa'ee keenya dhaga'uu hin feenetti haga gargaarsaanis karaa maalis nu bira dhaabbachuu hin barbaanne irra geessee jirti. Karaa nageenyaas immoo jeequmsa hedduu keessa jirra. Kana keessaati egaa yoo biyya kana keessatti siyaasa biyya sanaa keessatti waan deemaa jiru ho'iinsa gidduu kana deemaa jiru walitti qabnee yoo laalle kufiinsi karaa dinagdee maal akka inni ta'e argaa jirra, qaala'insa jireenyaarraati argaa jirra. Liqaan biyyi kun kafaltee keessaa ba'uu hin dandeenye irra tuulamee jira. Liqaan kun maallaqi argamu kun dantaa uummataatiif, uummata ittiin tajaajiluudhaaf, uummata rakkoo keessaa ittiin baasuuf, biyya keessa ittiin guddisuudhaaf osoo hin taane waraanarra oolee liqaan dhufu hundumtuu garmalee maallaqni jiru hundumtuu garmalee badee har'a liqaan nurra jirullee deebisuu dadhabnee sababii kanaatiif biyyoonni armaan dura nuu liqeessan itti dabalanii nuu liqeessuu diduurraan kan ka'e sharafa biyya alaa argachuu dhabnee akkatti homaa baasnee gurgurruus dhabnee biyya alaarraas waan argannu dhabnee qaala'insi jireenyaa samii tuqee rakkoo hedduu keessaa akka jirru hundumti keenya iyyuu quba qabna. Akkuma amma dhaga'aa jirru ji'ootuma darban kana keessa warshaaleen guguddaan 50 ol ta'an sababii sharafa alaa sababii dhabaniif maallaqa doolaara sababii dhabaniif waan ittiin meeshaa keemikaala adda addaa waan ittiin galchan waan dhabaniif warshaalee 50 ol cufamaniiru. Investmentiin biyya alaa ka seenaa jiru hin jiru, akkuma jirutti dhaabbatee jira. Warshaalee kanneen keessaati immoo namoonni hojjechaa turan hundumti isaanii hojii ala ta'anii jiru. Hojii dhablummaan durumaayyuu biyya sana kana keessatti akka malee dagaagee jira. Namoota muraasatu hojii hojjetee maatii qallaba. Amma immoo isaan hundi hojii ala ta'aa jiru. Namoonni warshaalee 50 kana keessaa ba'an hojii dhablummaatti dabalamanii jiru jechuudha. Mootummaan mindaadhuma hojjetoota mootummaallee sadarkaa kafaluu hin dandeenye irra ga'ee jira har'a. Warrumti yoo bakka tokko tokkotti turanii yoo kafalaniifillee hojiin hojjetamaa hin jiru. Wanni tokko birookiraasiin mootummaa wanni dalagaa jiru hin jiru. Tajaajilli uummataaf kennamaa jiru. Akkuma argaa jirru, akkuma dhaga'aa jirru tajaajilli uummataaf kennamaa hin jiru. Mana yaalaa yoo dhaqan qorichi hin jiru. Kiliinika yookaan buufata fayyaa yookaan hospitaalota yoo deeman bakka namitti fayyuu miti. Dawaan hin jiru, ifaan hin jiru, bishaan hin jiru. Hakiimonni mindaan kafalamaa fi hin jiru, ka kafalamuuf iyyuu garmalee qaala'insa jireenyaarraan kan ka'e kan hojii isaanii isaan hojjechiisuu danda'u miti. Karaa mana barnootaa yoo fudhanne barnoonni kufaatii guddaa keessa seenee jira. Kunis immoo barana bu'aa qormaata kutaa 12ffaarraatiin kan mul'atedha. Namoota qormaata san fudhatan 100 keessaati kan darban 3 qofadha. Kana jechuun biyyattiin hagam akka isheen du'aa akka isheen jirtu gara fuulduraatti namni baratee biyya kana fuudhee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu namni itti gaafatama fudhatu akka jiraachaa hin jirredha kan argamaa jiru. Kun hundumtuu kufaatii dinagdeeti kan inni agarsiisu. Daandiin ijaaramaa hin jiran, suphamaa hin jiran, namoonni wal argaa hin jiran. Akka duriitti deebi'ee namni amma ambulaansonni bakka hundumaatti dhibamanii gubamanii yookaanis immoo suphuun dadhabamee namni sireedhaan wal baatee mana yaalaatti wal geessaa jira. Mana yaalaa yoo dhaqe immoo dawaa argataa hin jiru, karaatti du'aa jira, karaatti awwaalaa jira. Rakkoo akkanaa keessa galameeti jira jechuudha. Kun hundumtuu maaliin ta'e? Beelli biyya keessatti garmalee beelatu jira. Dhukkuba busee babal'atee jirutu jira. Kun hundumtuu maalirraan ka'e yoo jenne kufaatii dinagdeerraan kan ka'edha jalqabni isaa. Dinagdeen kun immoo maaliin kufe yoo jenne waan
biyyi kun oomishtu waan biyyi kun qabdu marti waraanarra oolaa jira. Ittiin lolamaa jira. Mootummaan kun saba isaa ittiin lolaa jira. Saba isaa ittiin ajjeesaa jira. Diroonii bitee ittiin uummata nagaa, uummata oomishuu danda'u, uummata hojjetee buluu danda'u, uummata nagaa ittiin ajjeesaa jira. Wanni biyyattiin qabdu marti nagaa dhowwachuu irratti bobba'ee jira. Maallaqi achirratti bahaa jira. Kanaafi biyyi kun dinagdeedhaan kufaatii isheen kana jirtu kana fakkaata jechuu ni dandeenya. Gar tokkoon immoo ishee hafterraati. Waraanarraa kan hafte immoo hattootatu saamaa jira. Hattoonni kun warra caasaa mootummaa keessa jiran, warra hooggansa mootummaa keessa jiran, hooggantoota olaanoo yookaan ajajoota waraanaa olaanoo yookaanis immoo warroota ministeerota adda addaa hoogganan warra olaanoo qondaalota mootummaatiin biyyi maallaqni isheen wanni xixiqqoon lolarraa hafte bajata lolaarraa kan hafte immoo isaaniin saamamteetu biyya harka duwwaatti hafaa jirti jechuudha. Malaammaltummaa biyya sana keessatti dagaagaa jiru hundumti keessan kan argitanii kan quba qabdanii namni maallaqa hin qabne bakka tokko deemee wayii tokkollee waa takka raawwachiifatee deebi'uu hin danda'u. Daldalli seeraan alaa biyya sana keessatti akka malee dagaagee jira. Warri daldalu gibira kafalaa hin jiru. Gibira kafalu immoo jiraachuu hin danda'u. Yookaan wal dorgommiin seeraa hin jiru biyya sana keessatti. Warri mootummaatti siqee ittumaa daranuu duroomaa deema, ittumaa soorumaa deema. Warri mootummaatti hin dhiyaanne ammoo warri hojjetee buluu barbaadu immoo guyyaatti gara guyyaatti yoomaatti deemaa jechuudha. Kanaatiif saamichi biyya sana keessatti dagaage kana qofaan yoo raawwatin albuudaan biyya sana keessa bahu guutummaadhumatti saamamaa jira. Albuudaan kun jeneraalota waraana hooggananiin yookaanis immoo qondaalota mootummaatiin kan saamamu. Galii mootummaatiif galaa hin jiru. Biyyi kun itti fayyadamaa hin jiru. Uummata itti fayyadamaa hin jiru. Albuudaan immoo lafa keessa taa'aa hin jiru. Saamichi karaa hundumaatiin akka biyya abbaa hin qabne hundumtuu itti nammeeti akka allaattii irraati nyaachuutti jira jechuudha. Seera dhablummaan haalaan dagaagee garmalee dagaagee bakka fedhetti namni nama ajjeesa. Laallee konkolaataa narraa cabsite jedheetu nama ogeessa rasaasa addatti rukutee ajjeesa. Binnee keessatti namni arga. Seera dhablummaan guutee abbaa fedhe lubbuun nama nagaa, lubbuun nama hojjetee bulu, lubbuun nama bor biyyaaf dhimma baasuu danda'u dargaggoonni meeqa akka kanatti dhumaa jiran. Warri hojii hojjetu agabuu isaanii dhumaa jiran. Qaala'insa jireenyaarraan kan ka'e maatii isaanii qallabachuudhaaf dadhabaatti jiran. Walumaa gala yoo laalle biyyi suni biyya karaa hundumaanuu dinagdeedhaan kan kufaa jirtu ta'uu ishee karaa kanaatiin arguu dandeenya. Karaa siyaasaa immoo kan caalu argina. Maaliif paartileen siyaasaa armaan dura ayyama baafatanii socho'aa turan sochiin isaanii guutummaadhumatti dhaabbatee jira. Paartileen siyaasaa dhibbatti sagaleen isaanii ukkaamamee jira. Namoonni sagalee addaa dhiyeessan hundumti isaanii tokko lamaan otoo hin hafin kun caasaa mootummaa keessaatiillee osoo hin hafin ukkaamamaa jiran jechuudha. Kanaaf akkitti siyaasa hojjetan, akkitti yaada ofii ibsatan, akkaataan itti mormii yookaan deeggarsa wayi tokko agarsiisan biyya sana keessatti haga ammaatti bifa argamee hin beekne yeroo dargiillee bifa hin turreen yeroo wayyaanee keessallee bifa hin turreen isa dura bara sirna gonfoo sana keessallee bifa hin turreen har'a ukkaamamaatti jira jechuudha. Kanaatiif dirreen siyaasaa guutummaadhumatti yeroo inni itti cufamedha. Ulaan mormii guutummaadhumatti kan cufamedha. Manni murtii har'a dhimma gatii hin qabu. Maaliif waan manni murtii murteesse nama manni murtii haa hiikamu jedhe mootummaan dirqamaan yookaanis immoo humna isaatiin eenyutu na gaafata jedheeti mana hidhaa keessatti namoota dararaa jira. Mana hidhaa keessatti namoota rakkasaa jira. Dhaabbileen dimokiraasii, instituushiniin dimokiraasii jedhamanii armaan dura beekaman tokkoon isaanii hojiirra hin jiran. Boordiin filannoo hojiirra hin jiru. Boordiin filannoo fakkeenyaatiif namoota hooggantoota adda bilisummaa Oromoo sababii boordii filannootiin galmaa'ee seeraan galmaa'ee sababii biyya keessa jireef miseensonni keenya kan manni murtee gallakkise
garuu mootummaan nu lakkisuu didee jedhee hogguun ni himatu boordii filannootti boordii filannoo dhaqnee ni ilaalla haa hiikamanii jedhee yeroo meeqa dubbatee dadhabeetti dhiise waan godhuu dadhabee dhiise. Akkasumas immoo dhaabbileen mirga namoomaa marti gabaasanii hoomaa gochuu gaafa dadhaban isaanillee hojii isaanii dhiisaniiru. Dhaabbileen amantii hojii isaanii dhiisaniiru. Amantoonni mana isaanii keessaati otoo sagadaa osoo jiranii kadhataa osoo jiranii mana keessaati yookaan mana sagadaa keessaati mana amantaa keessaatti gadi harkifamanii hogguu isaan ajjeefaman dhaabbileen amantii illee dubbachuu dadhaban. Dhaabbilee kan jedhaman hunduma isaanii tokko tokkootiin diigan jechuudha. Jaarsoliin biyyaa akka isaan hin dubbanne godhan. Jaarsoliin ukkaamaman sagaleen isaanii dhaga'amuu dide namni isaan dhaga'uu dhibe mootummaan dhaga'uu dide. Isaanis gaafa godhan waan dhaban baay'een isaanii mootummaa kana jala galanii waa'ee uummataa dubbachuu martillee itti kan dhiisantu jiru jechuudha. Abbootii gadaa kaan ajjeesuudhaan kaan doorsisuudhaan eega callisiiseen booda caasaan sun akka badu kan uummanni silaatii amanu kan uummanni jala hiriiru kan ittiin uummanni hoogganamu diigee abbootii gadaa ajjeesee isaan kaaniin immoo callisiisee instituushinii namni amanu hundumaa diigeeti jira. Kanaatiif biyya kana keessatti egaa wanti hafe dinagdeen isaa kufeera, siyaasni isaa kufeera, dippiloomaasiidhaan kufeera, tajaajila silaatii uummata isaatiif kennuuf tureen kufeera. Silaatii nageenya uummataati kan eegamu nageenya uummataa eegamaa hin jiru. Abbuma fedhetu nama ajjeesa biyya sana keessa nagaadhaan bahanii galuun eega dadhabame tureera. Kanaatiif nageenya uummataa eega eegsisuu eegan dandeenye gibira irraa sassaabuun misooma tokko eega hojjechuu hin dandeenye mootummaan kun mootummaa kufeedhaa yookaan failed stateedha yoo jennee dubbannee fi waan nu sobsiisu hin ta'u jechuudha. Egaa kana keessatti haala kana fakkaatu kana keessatti mootummaa sana keessa yookaan paartii sana keessa namoonni jiran kana haga yoomiitti callisna? Haga yoomiittis baachuu dandeenya? Uummattis haga yoomiitti dararaa kana baatee osoo hin dubbatiin itti fufuu danda'a jedhanii gaafa isaan dubbatan isaaniin immoo qabee mana hidhaatti darbachuu eegalee jechuudha. Kanaaf egaa haalli biyya sanaa dinagdeedhaan kufaatii hagana hin jedhamne keessa jira. Yoollee maalillee argate biyyi kun deebi'ee dandamachuudhaaf waggoota dheeraa kan itti barbaachisu ta'eera. Gar tokkoon waraanaan saamichaan biyya osoo iyyoomsaa jiranii gara biraatiin hoolaallee amma Finfinnee keessaatti namni bishaan dhuguu dhabee osoo jiru keessummoonni akka ilaalanii namoonni biyya alaatii dhufan immoo akka isaan arganiif jecha imeejii biyyaatiif jecha abaaboo bishaan obaasaa asfaaltii bishaaniin dhiqaa bula mootummaan. Paarkii hin barbaachisne namni garaa duwwaa taa'e namni agabuudhaan dhume namni buseetiin dhume namni waraanaan dhume namni bakka jirutti akka baalaa harca'aa osoo jiru paarkii itti bashannanan ijaaruu irratti maallaqni ishee hafte immoo yeroo baatu baay'ee nama gaddisiisa. Kanarra dabree eenyus nan gaafatu kana bakka fide namni beekus hin jiru. Yoon fides immoo agam akkamittiin hojiirra kan oolchu namni na gaafachuu hin danda'u jechuudhaan masaraan mootummaa ganaa barmeeqa jiraachuudhaaf birriin biliyoona meeqa itti bahee ijaaramaa jiru utoo namni dhumaa jiru kun mootummaa silaatii mootummaa uummatarraa kan eegamu hin turre. Kiraayisisii akkasii keessa haala walxaxaa akkasii keessa rakkoo akkasii keessa uummati keenya galee rakkoo yoomillee seenaasaa keessatti argee hin beekne keessatti kufee jira jechuudhumaa fi haalli keessa jiru gabaabaadhumatti kana fakkaataa gara kootiin kanuma jedhaa gaaffilee ta'an itti immoo booddeetti deemina. Hedduu galatoomii obbo Baqqalaa. Obbo Baqqalaan biyyattiin karaa ikoonomiitiin, karaa siyaasaatiin, karaa nagayaatiin, karaa heeraan bulmaan dhabamuutiin yaada bal'aa nuu kenne. Ikoonomiin biyyattii guutumatti kan kufe, kan uummanni jireenya hedduu uummata rakkise, hojii dhabdummaan, sira dhabdummaan kan hedduu dagaagee, malaammaltummaan korrapshiniin ofishaalota mootummaadhaa caalayyuu dubbii kan akka hammeesse naggadni heeraa alaa akka malee dagaagee waan jiruuf mootummaan taaksii argachuu akka dadhabe
yeroo ammatti mootummaan horii maallaqa alaa hard currency jedhamu kana akkaawuntii keessaa waan hin qabneef waan alaa dhufu hunda galchuu bitu akka dadhabe akka odeeffannoon adda addaa himutti doolaariin mootummaan akkaawuntii keessaa qabu meeshaa alaa bidamtuuf kan ba'u ka torban lamaa duwwaatu jira jedhameeti addunyaa hundatti gabaafamaa jira. Odoo kun ta'aa jiru immoo mootummaan priority wanni jedhamu duraa kan wal dha'e manni beelaa jiru waliigalatti biyyattiin failed state mootummaa ta'uu hanqate ta'ee odoo jiru abaaboo dhaabuu hojii godhatanii masaraa mootummichaa namicha mootummaa impararaa ka Haile Sillaasee ta'uuf deemu jaaranii namichuma faarsu seenaa haala akkanaatu jira waliigalatti gara siyaasaatiin dhaabonni siyaasaa hundi ukkaamamanii kan hojjetu hin jiru abbaa irrummaan biyyattii ukkaamsee qabee jira. Kan biraa qabxiin kaasuu hedduu dubbate obbo Baqqalaanii karaa dippiloomaasiitiin biyyattiin moggeeffamtee jirti. Gargaarsa biyyattii tanaaf kennanis mootummaan Abiy amanamaa ta'uu waan dhabeef gargaarsa kennameefuu fudhatee saamee gurguruu alatti waan jalqabeef gargaarsa hunda irraa kutanii. Mootummaan Abiy ammattinuu boondii horii jedhamu biyyoota alaatiif gurguree intarastii isaa kaffaluu dadhabee janti jedhan wamaa gatiin qabatti garbaa jira. Walii galatti imeejiin fakkiin biyyattii biyya alattis haala kana keessa jira. Failed states mootummaa kufe mootummaa dirqama isaa guuttachuu hanqate. Kana hundammoo dhiisee caalaa mootummaa lolaaf qophaa'u. Waan xinnoo horii qabus horii lolaaf oolchuudhaaf dhaaddatu. Waraana ijaaruuf kan haala kanaa keessa jira kan nuun jedhu bal'isee obbo Baqqalaan nu hime. Galatoo obbo Baqqalaa. Dooktar Milkeessaa odoo dhimma biratti hin ce'in dura dhimma obbo Baqqalaan kaasirratti waan dabaltuu qabaattee carraan keeti. Galatoomi Dooktar Bayaan warri OMN illee baay'ee ulfaadha sagantaa akkasii nu qopheessitanii akka yaada keenya ibsan nu gochuu keessanii fi egaa obbo Baqqeen waan jiru hunda karaa bal'ina qabuun karaa gadi fagoo ta'een kaaseera. Ani waanuma sanarratti ida'uu malee waan inni baay'ee qabu natti hin fakkaatu. Jalqabarraa waan dinagdee kanarratti dinagdee kana ka hafte waraana to'ataa jira kan jedhuni odeeffannoos qabaa waan adda addaa wanni mul'atus obbo Baqqeenis kaaseera waan kana. Waraan amma magaaluma Finfinnee keessatti ka kontirbaandii sirrii ka'eera. Waan magaala Finfinnee keessatti ta'u iskwaadii garaagaraatti ijaaramee jira. Iskwaadii Makalaakiyaan, Ripablikaan Gaardiin, Federaal Poolisiin ijaarratee iskwaadiiwwan gurguddaan kun dinagdee adamsu. Dinagdee adamsu nama afananii qabu, horii gaafatu. Baay'ee nama hedduutu himataa jira. Beezmentii bakka namni paark godhee hoteela gurguddaa seenu beezmentii jala seenanii yeroo namni dhufee konkolaataa seenu afananii fuudhanii deemuun barbaadamtadhu hin qabu gara waajjira poolisii geessu san booda horii miliyoona 3 fidi jedhu miliyoona 5 fidi jedhu akkaataa kanaan keessattuu Ripablikaan Gaardiinii fi Makalaakiyaan hojuma saamichaatti bobba'ee jira magaalaa Finfinnee keessa. Amma magaalaa xiqqoo ishee nageenyi jira waraanni hin jiru magaalattii keessa magaaluma Finfinnee qofatu waraana kana badaa hin dhaga'u. Garuu magaalaan Finfinnee daaraa godhaniiru. Keessattuu Makalaakiyaa fi Ripablikaan Gaardiin kun hirataniituma nama qabanii kaan fedhanii ajjeesuu sila dubbatameera. Konkolaataa illee sirraa fuudhaniitu reeffa ajjeesanii amma Burraayyuu naannoo Ashawaa Meedaa fi gara mana bulchiinsa magaalaa Burraayyuu gidduu karaani haaraan ba'e tokko jira nan beekaa dildilli tokko jira. Yoo kana amma warrumti Makalaakiyaa wal lolanii naannoo sana reeffa hedduu baasanii reeffa namoota hedduu kan dubartootaa kan dargaggeessaa kan abbootii qabeenyaa hedduu
amma konkolaataa mataa isaa sirraa fudhatu Finfinnee keessatti. Maafiyaan ijaaramee, waraanatti ijaaramee namni konkolaatuma ofii oofee yoo deeme konkolaataa gaarii haa ta'u fuudhaniitu si ajjeesu. Yoo kana godhaa jarumatu wal saaxilee jira amma maal jechuu fi amma magaalli Finfinnee kadhataadhaan weerarameera. Lafti jiru kadhataa ta'eera. Hundi namni kadhataatti jijjiirameera. Sila hojjetaa mootummaa Baqqaleen kaaseera. Hojjetaa mootummaa mindaan torban tokko godhu. Hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa lafa dhaqu dhabeetumaa beelaan dhumaa jiran. So maal jechuu fi wanni nama kontiroobaandiin gaanfa Afrikaa kuni harka isaanii galeera. Harka jeneraalota kana galeera. Warqee kana lomotu Abu Dhaabiitti geessu warqee kana. Kontiroobaandiidhaanis to'ataniiru sila akkuma dubbatame magaaluma hafte keessattis immoo isaanuma to'atee jira. Namni amma waa'ee qabeenya yoo qabaatte nageenya hin qabu Finfinnee keessatti. Maaliif qabanii sirraa fudhatu. So darbee gara baadiyyaa si dhaqxee akkuma sila jedhee aanaaf aanaan gargar citeera walitti deemuu hin danda'u konkolaataan keessa darbuu hin danda'u maaliif karaan suphamaan jiru kaapitaal baajetiin Itoophiyaa keessatti hin jiru baramaa. Hamma nani beekutti dur recurrent baajetii kaapitaal baajetii jedhameetu harki caalu kaapitaal baajetii kanatu ture ijaarsaaf kanu bara wayyaanee keessa harki caalu konistiraakshiniidhaaf ramadamatu. Kaapitaal baajetii kanatu karaa soppuu bishaan baasuu aanaaf aanaa wal qunnamsiisuu godinaaf godina wal qunnamsiisuu isa kanaaf jecha yeroo hunda kaapitaal baajetiitu haga ta'e recurrent wanni kan mindaa fi baasiiwwanii baajeta sana caaluu qaba kaapitaal. Amma kaapitaal baajetan jedhamu hafeetu dinagdeen kan waraanaati. Waraana dinagdee gaggeessa bittaanis kanuma waraanaati diroonii bitamaa jedhameera dhugaadha. Amma namni kana booda namni adda adda ciccitaa deemaa jira jechuudha. Aanaaf aanaa waliin qunnamuu godinaaf godinni waliin qunnamuu sa'aatii 10 deemee mana yaalaa dhaquu jalqabeera namni. Waan nama ajaa'ibu Oromiyaa keessa sa'aa 10 hospitaala maaliif karaan cite namni siisu hin jiru. Baajenni jiru waan ta'eef konkolaataan seenuute sa'aa 10 bara kam keessa Oromoon sa'aa 10 deemee hospitaala dhaqa. Yoo bakka bishaan Finfinnee hin jiru waa'ee Oromiyaa maal qaba. So mootummaan kun akkuma waliigalaatti sirna saamichaatu ijaarame amma makalaakayaan Oromiyaa keessa maal godhaa? I think warri makalaakayaas mindaa argataa jiran. Maal godhaa jiru qonnaan bulaarraa sangaa qalataa jiru makalaakayaan. Mana fidi birreedhaniitu konkolaataa wanni manarra deemaniitu funaannatu horii funaanuu loon qabde yoo ta'e sirraa fuudhanii qalatu wanni nama ukkaamsanii fudhatanii deemanii akka biraadhaan Oromiyaa keessa maqaan immoo eenyu jedhu wabootu kana godheetaniitu gabaasa godhu. Qabatamaadhaan immoo maal eenyutu saamichatti jira dhugaa dubbachuuf uummanni dubbataa jira gubatee waan godhu dhabee makalaakayaan reeshinii dhiyaataaf hin jiru. Kama dhaqee nama ajjeesuuf Oromoo ajjeesuuf dhaqe reeshinan kennu achuma saamaati achuma irraa qaladhaati jaruma immoo deebii ajjeesaa jedhee kallattii kennaaf asii gadi. Wanni ta'aa jiru hin jiru addunyaa kanarra. Wanni nama ta'aa jiru. Kanaaf amma akkuma waliigalaatti amma waan nama ajaa'ibu magaalota tokko tokkorra deemanii biddeena fa'aa makalaakayaadhaaf kadhataa jiru. Waan qaanii guddaa. Makalaakayaadhaaf biddeena 3 walitti buufadhaadhanii Adaamaa keessa deemanii kadhatu. Kana jechuun biyyi sun reeshina koshoroo dur bitamtu sana bituu dadhabee jechuudha makalaakayaa. Biddeena makalaakayaadhaaf kadhatan nama. Dinagdeen biyya sanaa waa kana booda waa hojjechuu akka hin dandeenye guutummaa guutuutti daaraa ta'anii liqaa ofirraa galchuu dadhabanii amma dippiloomaatikalii wanni sun dhaqee biyya sana imeejiin biyya sanaa daaraa godhee
gaanfa Afrikaa keessatti barbara wayyaanee Itoophiyaan ankar isteetii turte bara. Jechuun biyya tokkoffaa mootummoonni dhiyaa irratti hundaa'anii gargaaranii waliin dalagan turte bara. Har'a Keeniyaa fudhate waan sana. Keeniyaatu ankar isteetii biyyoota dhiyaaf ta'ee security provide gochuu eegalee security waan garagaraa kana humna guddaa kan godhate Keeniyaa. Maaliif wanni Itoophiyaa keessa jiru wanni biyya harkaanuu qabu warra humaan beeyne warra akkamii akka ta'an ibsuu hin danda'u. Diplomaatikali illee sababa kanaaf liqaa ofirraa galchuu waan dadhabeef liqaa fudhachuun hin danda'amu. Akkasiin ammoo horii hafte irra wal saamanii Dubai, Abu Dhabi fi Mexico fa'aa kuufataa jiran gabaasa dhiyaataa jira bara. Nami maafiyaatti gadhiisanii doolaara jirtu asuma Ameerikaatti illee doolaara bitaa jiru abiifa. Bitaniitu gara Mexico kanaa fi gara Abu Dhabi kana kuufatan. Wanni akka kanaa hin jiru hin dhageenye dinagdeedhaan balaa guddaa keessa galteetti. Biyyi sun kufteet akkuma Obbo Baqqalaan jedhee akkuma Dr. Bayaanatis jettee biyyi sun completely failed state. Kufteet biyyi sun hin jirtu. Amma ka jiru namoota muraasa maafiyaa wal ijaaranii garee adda addaa ijaarratanii iskwaadii adda addaa nama ajjeesan nama affanan iskwaadii kana jira malee wanni humtuu hin jiru. Gama siyaasaan immoo ka'eera. Amma hiriira mormii gaggeessuu dandeenya? Hin dandeenyu akka Oromootti. Waltajjii tokko Adaamaatti paartii mormituu waamuu danda'a? Hin danda'amu. Paartii mootummaa keessatti marii goonaa gattaa Abiy mee waa'ee Oromiyaa mari'anna paartuma keessa bilchiginnaa keessa ni danda'ama? Hin danda'amu. Si fannisiisa. Taayyamma akka malee reebanii itti taphataa jiranii fi gaafuma paartii keessatti haa dubbannu jedhee kaase waan biraan jenne bara. Abiy bu'i gadi hin jenne. So maal jechuudha amma wanni hundi cufa kallattii hundaa cufe mootummaallee ta'uu hin dandeenye amanni silaa bakka hunda